Tolee, nagaa waaqayyo gooftaa guyyaa har'aas isiniif haa ta'u. Hordoftoota koo egaa barnoota afaan Oromoo waliin guyyaa kaleessaa abacaadhaa waliin katabnee yookiin barreeffannee jirra. Akkasuma ammas affeerraan isiniif godha karaa telegiraamii, karaa yuutuubii, karaa waatsaappii, karaa waatsaappii fi karaa telegiraamii. karaa waldaa dhugaaf jiraannaatiin illaatama. Barumsi kun nama hundumaa laallata. Musliiman jedhu, kiristaanan jedhu, ortodoksiin jedhu barumsa nama hundumaa barnoota barachuudhaaf carraa warri hin arganne kaleessa hin gadda. Har'a garuu carraa kanatti fayyadamee namni hundumtuu akka baratuuf hiriyoota keessan gara yuutuubiitti, gara waatsaapitti, gara telegiraamitti affeeraan isin jechuu barbaada. Irra caalaa karaa yuutuubii sabskiraayib godhaatii achiinis fayyadama. Egaa guyyaa kaleessaa qubeewwan gurguddaa fi xixiqqaa akkasuma qubeewwan dubbachiistuu shanan waliin ilaallee jirra. Qubeen dubbachiistuu shananii qubee A, E, I, O, U isaan kan akka ta'e guyyaa kaleessaa waliin ilaalleerra jechuudha. Akkasuma isaan irratti aansirri qubeewwan xixiqqaas maal akka fakkaatanii waliin ilaalleerra. Baay'ee warroota guyyaa har'aa ilaaltaniif yoo ta'e karaa waatsaappis ta'e karaa telegiraamis ta'e karaa yuutuubii viidiyoo ani kaleessa hojjedhe irra deemaa ilaala. Isiniif galateeffachuu jechuun barbaada. Guyyaa har'aa immoo akkaataa qubeewwan dubbachiistuu shanan kanaa malee qubeen kamiyyuu hiika laachuu yookiin immoo faayidaa laachuu dubbachiistuu fi dubbifamaa jira. Dubbifamaan mataan isaanii hiika laachuu hin danda'anii. Kanaafiyyuu dubbachiistuuwwan shanan isaan kana AE, I, O, U warroota kana barbaachisaa isiniin jedheen ture. Qubeewwan dubbachiistoonni kun dubbifamaa bira yeroo bu'anii sagalee jijjiiruu akka danda'anii illee isin hubachiiseen ture. Mee walumaan ilaallu. Baabura ayoobusni baabura ayoobusni ba jedhama. Baan qofaansa ba. Baabura ayoobusni ba hin dheerataa jechuudha. Akkasumallee bee akkasumallee bii akkasumallee boo akkasumallee buu argitanii baa bee bii boo bu argitanii kan itti dheeratu qubeewwan garaagaraa akkasuma yoommoo baabura alama yoo buusne in dheeressinaa jechuudha. Maaliif amma gara maaliitti deemaa jirra? Gara hima ijaaruutti yookiinis immoo gara maqaa nama tokko barreessuutti, gara baqa waa tokko dubbifachuu danda'uutti deemaa jira waan ta'eef sirriitti warroonni dubbisuu barbaaddanii maqaa keessan barreessuu warroonni barbaaddanii sirriitti na caqasaa. Ba, bee, bii, boo, bu. Warri kun akka hiika qabaatanii baa qofa ta'e baan qofaansa ba jedhama. Garuu aayyoo bira baa, bee, bii, boo, bu. Baa bira immoo A lama yoo buusne yookiin dubbachiistuu lama yoo buusne dubbachiistuu A. Baa, bee, bii, boo, buu. Argitanii? Isaan kanarraa lama buusee jechuudha. Baa, bee, bii, boo. Boo, buu. Inni bu'uudha jechuudha. Buu lama. Buu. Argitanii? Mee amma immoo qubee dubbachiistuu kan biraa fudhannu. Saa fudhanne. Saa. See,
argitanii saa see si soo suu saa see si soo su. Inni jalqaba saa see si soo su. Inni itti aanu immoo saa see si soo su. Dheeressinee dubbisnaa jechuudha. Argitanii meera deemamas baa qofaasaa baa dubbachiistuu tokko bira yeroo gostu baa bee bii boo bu. Baa bee bii boo bu. Hin dheerataa jechuudha. Innaa dubbachiistoota kanaa shananii qubeewwan kan birayyuu buustanii dheeressuu ni dandeessu jechuudha. Qubee daa bira buustanii, qubee caa bira buustanii, qubee faa bira buustanii, gaa bira buustanii dheeressitanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Qubeewwan dheerinaa fi gabaabina, himoota dheeraa fi gabaabina. Innaa asumaanii asirratti jecha ijaaruu. Jecha ijaaruu. Jecha ijaaruu. Jecha ijaaruu. Ijaa spelling xiqqaatiin fayyadaman jira. Jecha ijaaramu jechuun warrootuma duraanii qubeewwan garaa garaa bira buusnee fayyadamuu akka qabnu isuma duraan isinitti hime. Amma immoo maaliin goona? Jecha ijaaru. Jecha ijaaruu. Jecha ijaaruu irra geenyeerra jechuudha. Amma warroota kanaan jecha ijaaruu hin dandeenye. Jecha laafaa, jecha gabaabaa ijaaruu hin dandeenye. Fakkeenyaaf naa fudhannu. Naa bira maal buusna? Aatu dubbachiistuu qabu. Naa bira aabu. Na. Naa bira maal buusne? Aa tokko buusne maal nu fide? Na. Muummoo mallattoo ida'uu fayyadamu. Mallattoon kun ida'uudha. By the way, lakkoofsa irra warroonni barachuu barbaadan lakkoofsaa jechuun lakkoofsa tokkoo hanga dhibbaa hanga shantamaa lakkoofsa akkamitti walitti ida'amuu akka danda'u isarra barachuu warri barbaadanii hamma yoo waliin tuffannu ta'e hamma beekumsa keenya waliin barachaa waliif irraa deemaa jechuudha. Kun amma maadha? Naafi aan maadha? Dubbachiistuu. Naan maadha? Dubbifamaa. Kuni dubbifamaadha irraa jiru. Kun dubbachiistuu. Dubbachiistuu tokkoo fi dubbifamaa tokko ida'uu. Ida'uu jechuun walitti dabaluu jechuudha. Ida'uu maa tokkoo fi aa. Argitanii? Ma ida'uu na ida'uu aa. Ma ida'uu aa. Walqixa. Maal ta'a? Maal jedha kuni? Nama jedhu. Nama. Argitanii qubee meeqa asitti dubbifamaan tokko jira asitti dubbachiistuun tokko jirti. Asitti mallattoo walitti makuu jira. Asitti maan dubbifamaadha. Aan dubbachiistuudha walqixa nama. Argitanii qallaaliidha jechuudha. Nama kanumadha jechuudha. Abacaadha erga adda baafannee booddee qubeewwan jechoota tokko jechoota gaggabaaboo maqaawwan horii, maqaawwan beeladaa jechuun maqaa horii manaatii, bineensa jechuun immoo maqaa bineensa warroota laga galanidha. Isaan akkasii barreessuu ni dhibu jechuudha. Argitanii naan maadha isiniin jedhee dubbifamaadha. Aan dubbachiistuudha. Dubbachiistuu warra kana shananidha. Yaadadhaamas A, E, I, O, U. Isaan kuni qubeewwan tokko bira bu'anii qubee isaan hin jijjiiru. Dubbifamaa ni jijjiiru. Dubbifamaa baafiidhaan ba'a. Be, bi, bo, bu. Dubbachiistuuwwan shanan baabira yoo bu'e jecha garaagaraa nu kennaa jechuudha. Yeroo immoo baabira dubbachiistuu lama buusu baa, bee, bii, boo, bu. Amma immoo naa fi dubbachiistuu tokko ida'uu jennee
biraa haa fudhannu. Fakkeenya biraa haa fudhannu. Laa fi aa fudhannu. Ida'uu laa fi aa ida'uu haa fi aa fudhannu. Argitanii asii kuni kun dubbachiistu dubbifamaadha. Kun dubbachiistudha. Aani ida'uun yookiin haan dubbifamaadha. Aan dubbachiisu. Wal qixa maal ta'a? Lafa. Qubee meeqaan ijaarame? Dubbifamaa tokko ittaanee dubbachiistu, ittaanee dubbifamaa dubbachiistu. Qubeewwan kun arfan maal nuu fidanii? Jecha maal jedhu nuu fidanii? Jecha lafa jedhu nuu fidanii jechuudha. Laafi A, haafi A. Dubbachiistuu lamaa fi dubbifamaa lama. Dubbachiistuun lama yoo walitti aanan hin dheeratu. Dubbifamaan garuu lamaa fi lama ol yoo walitti aananii hiikallee laachuu hin danda'an jechuudha. Jecha dheeraa tokko isinii dabalee kan xumuraa. Jecha dheeraa tokko isinii dabalaa. Jecha dheeraa tokko isinii dabalaa. Waan qosa jiranii obboloonni kun obboshaa bakka kanarratti dhaabeetanii jechoota kanarratti jecha ijaaruu kanarraa immoo akkaataatti dheeressanii barreessinu ammoo wantoota gabaabaa barreessineerra dubbachiistuun lama yoo walitti aanan immoo hiika malee kan laatan immoo guyyaa booruu dhaabnee ilaalla. Har'a asuma irratti nagaan